Egaati orderii qabsiifachuudhaaf dura waa'ee pilaanetii irraa faa kaane taanee saatalaayitii haasofne saatalaayitii uumamaaf namtolchee jennee haasofneerra gara orbiitii lafaatti dhufnees waa'ee akkamitti lafti akka naannoftuu seasonal change yookaan akkamittiin yeroon akka jijjiiramu kana haasofnee jirra. Achi taanee waan barbaadu waa'ee addeessaa yookaan ji'a specifically saatalaayitii uumamaa lafti qabdu tokkittiin ishee waan taateef waa'ee ji'a kana yookaan addeessa kana maaliif kaalaandarii yookaan dhaha lakkoobsi kan Oromoos ta'ee I think kan Grigooris waa'ee addeessaa kanarratti hundaa'aa miti reemoo constellationii kabiraati jira kana hojii wal qabsiisiiti akkamittiin waa'ee sirna gadaa fi astronomii yookaan cultural astronomii Oromoon qabu dhaha akkamitti akka lakkaawwatu naa himta maaliif YouTube chaanaalii dhaha Booranaa jedhu wayii banteettan se'a achirratti achirratti waa'ee dhaha yookaan kaalaandarii kana bal'inaan barsiisuu akka itti karoorfattee natti fakkaata. Waa'ee isaas booda dhumarratti itti deebinaati. Mee walumaa galatti waa'ee kanaa naaf haasa'i. Tole galatoomi akkuma ati jette addeessi kun kan nu fayyadu proper climate akka nuti argannuuf. Addeessi keenya kun natural satellite lafaa proper climate kan nuti argannu sababa addeessaatiinidha. Impact cometii fi asteroidii irraa kan nu eegummoo pilaanetii Jupiteridha. Gara lakkoofsa baraa kanatti yoon siif dhufee keessumaatii dhaha Oromoo yookiin dhaha Booranaatti yoon siif dhufee dhugaa dubbachuuf Eliyaas Oromoon barii otoo barnoonni ammayyaa kun hin dhufin otoo nuti waa'ee urjii ammaa sobnu kana haasa'uu barachuun eegalii waa'ee pilaanetii waa'ee addeessaa otoo nuti hin eegalii Oromoon siluma ofii isaatiiyyuu ni beeka barateera jechuudha ofuma isaatii maaliif sirnadha keessatti itti fayyadama waan ta'eef Oromoon wantoota kan biraaf illee sirna adda addaa qaba. Fakkeenyaaf akkaataa itti mirgi namaa eegamu, mirgi dubartii eegamu, mirgi bineensa bosonaa akkaataa itti eegamu, mirgi biqiltootaallee akkaataa itti eegamu, mirgi loonii horii qe'ee akka itti eegamu sirna Oromoo keessa jira hundi isaa kun. Wanta akka takka dhugaa jiru dubbachuuf Oromoof siyaasni hin barbaachisu. Gama kanaan yoo dubbatte maaliif yoo jette sirni gadaa jira waan ta'eef dimokiraasiin oriijinaal ta'e waan jiruuf sanatti fayyadamuu ni dandeenya. Siyaasni kan biraan hin barbaachisu bar kan akka kootti jechuudha. Oromoon akkasumallee sirna waraanaa sirna lolaa ni qaba. Abbaan duulaa jira. Oromoof manni murtii hin barbaachisu. Maaliif Oromoon sirna isaa keessatti abbaa langee qaba. Kan murtii kennu, kan balleessetti kan murtoo dabarsu ni qaba waan ta'eef. Wantootni nuti amma piraaktis gochaa jirru sun hundi kanarraa fudhataman dhugaa jiru dubbachuu. Gara kaalchuraal astiroonomiitti gaafan siif dhufu biyyoota addunyaa kanarraati biyyoonni kaalchuraal astiroonomii gaggeessan qaban astiroonomii addunyaa kanaaf bu'uura ta'an muraasadha. Isaan keessaa sirni Oromoo Oromiyaan tokkodha. Akkamitti kan naan jettu yoo ta'e keessumaa lakkoofsa baraa keessatti Oromoon kan fayyadamu sirna urjii qorachuu, sirna waa'ee addeessaa qorachuu kanaan. Isaan kun immoo astiroonomii ammayyaa kanaaf baay'ee bu'uuradha jechuudha. Siluma isaa Oromoon ni beekaa jechuudha. Akkaataa itti astiroonomii kana qo'atu, akkaataa itti tuuta urjiilee astiroonomii ammayyaa kana keessa kan jedhu urjiileen kun tuutaan argamu. Tuutaan argamu. Oromoon isaan kanaanii urjii sadeenii jedha, urjii shaneenii jedha, urjii torbiinii jedha, urjii salgeenii jedha.
Isaan kun tuutni urjiilee kana astiroonomii ammayyaa keessatti immoo konistaleeshin kan nuti jennudha jechuudha. Konistaleeshiniin waan biraa miti tuuta urjiileeti. Tuuta urjiileen kun boca adda addaa fakkaatanii mul'atanii. Oromoon kan urjii sadee jedhu urjiin samii keessatti sadii toora galtee yeroo mul'attudha. Urjii sadee jedha. Astiroonomiin immoo konistaleeshin jedha. Bifa garaagaraatiin tuuti urjiilee bocni urjiilee kun uuman konistaleeshinii jedhama. Oromoon siluma konistaleeshinii kana ni beeka jechuudha. Kanarraatii kaasee lakkoofsi baraallee qo'annoo urjii faddeessaa kanarratti bu'uureffatee jechuudha kan Oromoo. Kana jechuun Oromoon silumaa qorannoo astiroonoomii ni beekaa jechuudha. Astiroonomiin bar waan biraa miti. Waa'ee urjii qorachuu. Oromoonis urjii kana waa'ee urjii kanaa qoratee qorachuu duwwaa immoo miti maqaallee moggaasaa fi ture. Lakkoofsi baraallee kan inni irraatii mogga'ee konistaleeshinii kanarraati. Sirna Oromoo keessatti waggaan tokko baatii 12 qaba. Baatileen kun maqaa mataa isaanii qabu. Moggaasni isaanii kun immoo akkuma siin jedhee qorannoo urjii fi addeessaa irratti kan bu'uureffatedha. Baatileen kun guyyoota 28 qabu. 28-29 qabu. Kan si ajaa'ibu baatileen kun hundi isaanii immoo maqaa qabu. Guyyoonni kun hundi isaanii maqaa qabu. Fakkeenyaaf guyyaan jalqabaa maqaa qaba, guyyaan lammaffaa maqaa qaba, guyyaan sadaffaa maqaa qaba. Hanga guyyaa 29tti hundi isaanii maqaa qabu. Baatileen 12 maqaa qabu. Guyyoonni baatii tokko keessa jiran 28 yookaan 29 maqaa mataa isaanii qabu jechuudha. Maqaa mataa isaanii qabu. Maqaa mataa isaanii qabu. Itti fufe. Fakkeenyaaf dha'a Oromoo keessatti baatiin jalqabaa waggaa bitootessadha. Bitootessi waggaa keessatti baatii jalqabaati. Guyyaan jalqabaa bitootessa kana yookiin bitootessi tokko sirna Oromoo keessatti bitootessi tokko bitaa kaarraa jedhama. Bitaa kaarraa. Bitaan kaarraa bitootessa tokkodha jechuudha. Bitaan kaarraa kun kan irraa mogga'ee sababni itti mogga'eef immoo samii keessatti konistaleeshiniin tiraangulam jedhamuu fi addeessi keenya kun wal faana mul'atu gaafa bitaa kaarraa. Yookiin gaafa bitootessa tokko jechuudha. Bitootessa tokko konistaleeshiniin tiraangulam jedhu. Tiraangulam jedhamuu fi addeessi kun wal faana mul'atu samii keessatti. Oromoon kana ni beeka. Kanarraa kaaseedha kana moggaase. Konistaleeshinii tiraangulam jedhamu kanaaf immoo Oromoon maqaa maal jedhamu moggaase? Lammii jedhee waama. Lammii jedhee waama. Lammiin tiraangulamiidha jechuudha. Konistaleeshinii tiraangulamiidha. Moorifa gochuu fi bitootessa tokko jechuun yeroo konistaleeshinii tiraangulamii fi addeessi wal faana ba'uu jechuudha. Wal cinaatti mul'atu samii keessatti. Baatii kan biraa yoo ilaalle caamsaa. Caamsaa yoo ilaalle. Caamsaa. Kun kan mogga'ee konistaleeshinii Piliides jedhamurraati. Konistaleeshiniin afaan astiroonoomii ammayyaa kanaan Piliides jedhamu yeroo mul'atu Oromoo biratti caamsaadha. Baatii caamsaadha jechuudha. Konistaleeshinii kana dha'a Oromoo immoo maal jedhee moggaase beektaa? Buusaan jedhee moggaase. Buusaan jedhee moggaase. Piliides yookaan buusaan? Buusaan. Akka Oromootti. Buusaan jechuun yeroo konistaleeshiniin Piliides mul'atudha. Caamsaa jechuun yeroo konistaleeshiniin Piliides jedhamu mul'atudha. Oromoon immoo konistaleeshinii kana buusaan jedhe waama. Ifadha. Ifadha gaafa caamsaa tokko mul'ata jechuudha. Gaafa caamsaa tokko mul'ata. Buusaanii yookiin Piliidesiin. Kana jechuun ammas addeessii fi gaafa konistaleeshiniin Piliides jedhamu yookaan busaan jedhamu kun
caamsa tokko irratti mul'atudha. Mul'atudha kan Oromoon buusaan jedhee waamayyee. Amma ifadha. Baatii kan biraatti yoo si darbu maal jette? Itti fufi. Baatii kan biraa waxabajjiin yoo ilaalle immoo konstaaleeshinii duwwaa irratti miti kan bu'uureffatu sirna waliigala qorannoo urjii irrattidha. Oromoo biratti waxabajji baatii waxabajjii kan moggaafame urjii guddaa beelaatiras jedhamu irraati. Urjii guddaa bakka bu'a jechuudha. Beelaatirasii bakka bu'a waxabajjii. Asirratti konstaaleeshinii miti urjiidha. Kun konstaaleeshinii miti urjii. Urjiidha iyyee. Urjiidha. Beelaatirasii yeroo mul'atu urjiin beelaatirasii yeroo mul'atu waxabajjiidha jechuudha. Waxabajjiidha jechuudha dhaaba Oromoo keessatti. Waxabajjiidha. Oromoon immoo beelaatirasii kana maal jedhee moggaase argaa jimaa. Argaa jimaa. Urjiin argaa jimaa jedhamu gaafa mul'atu waxabajjiidha jechuudha. Okay. Ifadha. Ifadha. Baatii kan biraa amma urjii irratti qofas miti ammas qorannoo addeessaallee ni qaba. Dhaaba Oromoo. Baatiin sadaasaa yeroo addeessi keenya kun waan foorziin ishee mul'atu sadaasaadha Oromoo biratti. Sadaasee. Sadaasa. Gaafa baay'ee xiqqaattee mul'attu immoo gurraan dhaladha. Gaafa baay'ee xiqqaattee mul'attu immoo gurraan dhaladha. Addeessuma irratti dhaammasee jechuudha. Addeessa irratti hundaa'a. Isaan baatileen kun lamaan immoo addeessa irratti hundaa'aniiti kan moggaafaman. Okay, kanaaf dhaha Oromoo yookaan dhaha Booranaa ispeesifikaalii amma gaafa waamtu Booranni amma almost waan itti fayyadamaniin se'a. Fayyamaa waan jiraniif dhaha Booranaa yoo jennes ni danda'a. Kan inni wal qabatu konstaaleeshinii yookaan tuuta urjiilee dabalatee. Akkaataa itti bocni urjiilee samii keessatti uuman kun konstaaleeshin jedhama. Urjiileen boca adda addaa uumu. Bocni kun tarree galanii 3 fakkaatanii 5 fakkaatanii 7 fakkaatanii 9 fakkaatanii ni mul'atu. Kun beekamaadha. Kan biraa immoo boca namaallee kan fakkaatan jiru. Sareenis jira. Sareenis ni jira. Greek mythology keessatti waa'ee Eris maaloo an jedhan kun jira. Konstaaleeshinii kana maqaa waamu. Isaanis kanumarraa fudhatanii mythology jedhanii myth kan jedhan kuni waa'ee konstaaleeshinii kanaa hojii wal qabata bifa saree bifa namaa bifa fardaa Angelii faadhaan bakka buusu nama ta'eeti hafuura ta'e samii keessa dhaqee konstaaleeshinii ta'eefaa jedhu of course kun egaa durdurii isaaniidha. Durdurii isaanii. Teelii isaaniidha. Feerteel isaan jedhanii haasaanidha. Kanaaf dhahi Oromoo kuni konstaaleeshinii yookaan tuuta konstaaleeshiniin gaafa ordarii qabaatanidha naan jette. Tuuta urjiilee dabalatee mul'achuu addeessaa. Mul'achuu addeessaa kana dabalatee. Gaafa addeessi guddaa taate mul'attu, nuusa taate mul'attu, xiqqoo taate mul'attu waggaa mataasaa qaba. Kana fayyadamaniitu Oromoon dhaha qabaa jechuudha. Kan si ajaa'ibu dhaha kun immoo wanti faana tokkuma. Kan Girigooriyaanii faana tokkuma. Amma guyyaan har'aa ifatti waliin haasa'aa jirru kun baatiin kun guyyaan har'aa maqaa mataa isaanii qabu. 2022 keessa jirra jechuudha. Akka dhaha Booranaatti wal fakkaataadha Girigooriyaanii faana. Kanaaf kana fayyadamuu qabna. Addunyaa faana deemuu fi dirqama kan dhaha Booranaa kana lakkoofsa baraa kan dhaha Booranaa kana fayyadamuu qabna. Maaliif bakka adda addaatti amma bakka kanumaan asumaan ergaa kee dabarfatteetta. Boodatti haftu miti kan jedhu beektaa. Waggaa 8 boodatti haftu miti eeyyeen jedha. Maaliif hoo jedhan hin beeku sababa isaa. Maaliif akka amma 2014 keessa jirru hin beeku. Kaalaandariin Itoophiyaa waggaa 8 dudduubatti hafa kan jedhuuf ani akkatti justificationii mataa koo hin qabu deebii laaddu hin qabu. Ani deebii laaddu hin qabu garuu eeyyee jedhee mandira darbaan. Qoosaan qoosa sirratti dhalachuu Yesuus waggaa 8 booda dhaga'anii jedhee man bira kutaa.
Itoophiyaan. Kanaaf haalli wal qabata jedhu. Achirraa ka'ee ol lakkaa'ame jechuu kun. Garuu kan dhaaba Booranaa kan amma ani ejjennoon qonni guddaan gara fuulduraatti itti dhufna. Ejjennoon qonni guddaan Oromoon kanatti deebi'uu qaba. Kana fayyadamuu qaba. Sababni isaa tokkoffaa saayinsiidhaan, astiroonomiidhaan mirkaneeffamaadha. Kan si ajaa'ibu International Atomic Astronomical Unitiin Cultural Astronomy Oromoo kana ni beeka. Biyyoota Cultural Astronomy qaban kan Oromoo kana keessa itti dabalee ni beeka jechuudha. Biyyoota 5 caalan kana keessaa kan Oromoo tokko. International Astronomical Unitiin ni beeka. Lammaffaa kan addunyaan hundi itti fayyadamu faana wal fakkaataa. Kaalandarii Giriigoorii wajjin jechuudha. Tokkodha wajjin maqaatu adda adda malee. Nuti amma Oogustii keessa jirra akka Oromootti Oogustii miti malee garuu tokkodha. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Kana fayyadamuu qabna. Oromoon kan isaatti deebi'uu qaba. Kan isaatti yeroo deebi'u immoo kana fayyadamuun dirqama. Addunyaa faana deemuuf waggaa 8 boodatti baay'ee saayikooloojikaalillee boodatti nu hambise jedhee yaadan waggaa 8 boodatti dhuguma yeroo ta'anii ilaalanii afuu hin qabnu. Dhaaba Booranaa fayyadamuu qabna. Oromoon kanaa booda guyyaan ni matu, baatiin ni matu, dhaaba Booranaa ta'uu qaba. Rakkoo jiruu fi gara furmaata isaatti hin deemna amma gara dhumaarra. Garuu sa'aa sanatti bara durii of course amma gadaa system jechuun gadaa system gaafa jedhamu sirni kuni complete waan ta'edha. Ittiin bulmaata dhala namaa hunda kan qabatu waan ta'eef system kan inni jedhamus everything system of administration dhala namaa fi bineensa lafa jiraachisuu kan danda'u waan ta'eef system jedhama. Mee bara sanatti yeroo sanatti akkamiin ammallee teekinooloojii saayinsii qorannoodhaan biyya bira ga'ee meeshaa kun akkamma odeessaa turre kanaan wal bira qabee siizinii kana baatii kana lakkaa'uu danda'a amma saayinsiin. Bara sanatti akkamittiin dhalli namaa utuu meeshaa of harkaan qabaatiin moo akkamitti kana kaalkuleet gochuu danda'anii moo meeshaa wayii dura qabu dhaloonni bara gadaa hojjetan suni amma Waakaandaa fa'aa ilaalteetta Waakaandaa fiilmii bilaakii sana yaadichi maallaa sivilaayizeeshiniin jira turedha wantichi bilaak sivilaayizeeshiniin. Dhaloonni waggaa 1000 haa ta'u dura darban kuni teekinooloojii nu caaluu saayinsii nu caaluu fayyadamaa turanii jechuun hin dandeessisu moo akkamatti beekumsuma extraordinary astronomical ta'e kanaani ta'anii harka qullaa kaalkuleet gochuu danda'anii jettee yaadamee akkamittiin akkas ta'e? Gaaffii baay'ee gaariidha. Gara Oromootti yoon siif dhufe Oromoo keessaatii kana kan kaalkuleet godhee beeku hunda miti. Isti lammayyuu sirna gadaa keessaa hunda miti. Namoonni kana beekan ayyaantuu jedhamu. Warreen ayyaantuu jedhan supernaturally amantii qabu natti fakkaata. Jechuun ogummaa uumamaan isaanii kennamedha. Warri ayyaantuu. Warra ayyaantuu jedhamantu filosoofii kana lafa kaa'ee nuuf darbu. Namoonni kan amma gadi fageenyaan beekaman ayyaantuu warra jedhamanidha. Isaan immoo akka yaadutti uumamumaan uumamaan fakkeenyaaf amma namoonni durii kan Giriik filoosoferoonni durii baratanii miti. Kan Giriikii baratanii itti ergasii warra baratantu filoosoferii ta'e malee warri duraa bara akkanumatti beeku. Filoosofii kana akkanumatti beeku. An Oromoo zissee warri ayyaantuu jedhaman kun dur ayyaantonni kun kana nuun kalaqanii darban. Suppernaachuraalii isaaniitiin ogummaa isaaniitiin. Nuti immoo dhaloonni si'anaa waan isaan akkasitti nuu kalaqanii darban kanatti fufsiisuu hin dandeenye. Hin irraanfannee jechuudha. Saayinsii addunyaarra yoo ilaalle fakkeenyaaf namoota piraamidii Giizaa Ijipti hojjetan. Giizaa piraamidii. Amma yeroo baay'ee gaaffiin itti ta'a yeroo darbe waan ta'e dubbisaan ture maal jedhu
alleensiitti gargaaraa ture. Bara sana dhagaa sana namni 2,000 lafaan kaasu. Meeshaan bara sana jiru dhagaa sana lafaa kaasuu hin danda'u. Akkamitti dhagaa sana walirra tuulanii piraamidii kana hojjetan kan jedhu gaaffii. Gaaffii hin deebiinidha. Kanaaf maal jedhu barreeffamoonni tokko tokko eeleensiitti gargaare. Eeleensi lafarra jiraachaa turan. Stooriin waa'ee UFO eeliyaansii kana dheeraa nutti taati akkuma tamma jette. Garuu waa'ee astiroonoomii kanaatti gaafa finnu dhuguma ayyaantonni dhaha sirna gadaa Oromoo kana hojjetanii kaalaandarii hojjetanii of course dhaloota genereeshinii keessa namoonni extraordinary ta'an jiru. Beekamaadha. Baruma keenya keessa iyyuu baasii keenya keessa isaa ta'u warra nu dursu keessa namoonni addaa jiru. Kana gaafa dhuguma namoota waan akkasitti immersi ta'anii of kennan ayyaantota kana hin hojjetanii jechuu hin dandeenyu. Garuu akkasii jechuudha teekinooloojii fayyadamaa turanis hin qabaatu civilizationii ta'uu danda'a. Civilizationii dhaloota kumaatamaan darben dura itti fayyadamanii darbee jira jedheetiin yaada. Amma dhaloonni kun sirna gadaa hin beennu addatti immoo lakkoofsa baraa kana hin beennu keessumaa aniyyuu hin beeku. Gaaffiin jiru maalidha? Akka furmaataatti immoo maal keessa kana gabaabsi manaa himi? Okay, baay'ee gaariidha. Tokkoffaa akka gaaffii ani kaa'uu barbaadu itti fayyadamuu kan nu dhorkaa jiru tokkoffaa of ta'uu dadhabuu keenyadha. Sirna gadaatti gaafa deebine kanatti deebina hin gaariidha. Sigalee sirna gadaatti hin deebine barammayyuu miti. Gaafa kan ofii keenyaatti of taanee gara kan ofii keenyaatti kan ormaan dhiisnee gara kan ofii keenyaatti gaafa deebinu wantoota kana piraaktis gochuu jalqaba. Guyyaa kan lakkoofsa baraa fayyadamuu jalqaba. Haala kanaan gaaffii kanatti keessuun ni danda'ama. Lammaffaan immoo qorannoo fi qo'annoo saayinsii barbaachisa. Ani akka kootti personaalii yuutuubii Xahaa Booranaa kanan banee tokkoffaa kana jajjabeessuu fi uummataaf hawaasaaf gama kootiin amman danda'e gama kootiin hawaasaaf xiqqoo beekumsa xiqqoo odeeffannoo xiqqoo kennuufan. Kanaafillee Xahaa Booranaa jedhee moggaase. Kanarra kan darbee qaamaan deemtee qorannoo hojjechuu kitaaba barreessuu hawwiin koo gara fuulduraa tokko kana. Walitti dhufeenya kaartulaan astiroonoomii fi Oromoo kana qoradhee kitaaba barreessuu hawwii guddaan qaba. Gara fuulduraatti nan yaala jedhee yaada. Qaamaan deemtee immoo moor oriijinaal deemtee odeeffannoo saayinsii riiserchii hojjechuun barbaachisaadha. Haala kanaan uummanni gaafa odeeffannoo argatu gara ofii isaatiitti deebi'an. Dhugaadha. Galatoomi qabxii gaarii kaaste rakkoon jiru of ta'uu dhabuudha. Of ta'uu dhabuun immoo rakkoo nama dhuunfaa qofaa miti beektaa siistamii hojii wal qabata. Amma kana lafaa ka'ee namni tokko ofin taa'ee carraaqee of ta'uu hin danda'u beektaa rakkisaadha. Bara itti laafiin jireenyumti biyya keessa jiraannuyyuu wallaansoo ta'e kanatti asirratti globalizationin dhiibbaan modernitiin kun jira beektaa dhalootarra deebanii gad deebanii study godhanii waan akkasii diiteelii baasuun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf fireemworkii isaa namoonni akka keetii namoonni dursanii deemanii namoonni barannee jechuudha irratti qorannoon hojjetame. Ammati fakkeenyaaf waan gaarii eegalteetta YouTube irratti barsiisuu eegalteetta viidiyoo kee ilaalaan ture. Waa'ee Dhaha Booranaa itti sirna Dhaha Oromoo kana kaalaandarii barsiisuu barbaadda. Namoonni viidiyoo yookaan waan akka sooshaal miidiyaa kana aksesii hin qabne immoo bifa maxxansaadhaan bifa kitaabaadhaan amma baadiyyaatti deemee addatti immoo kunoo waan akka showuu qopheessanii raadiyoodhaan poodkaastiidhaan televezyiinii kanaan qopheessanii yoo walta'insaan institutionalizeetu ta'e Dhaha Oromoo kana astiroonoomii kana kan qoratu utuun institutionalize ta'ee dhaloota jijjiira jedhee yaada. Akkasumatti namni lafaa ka'ee beekta. Kanaaf yaadni kee sirriidha. Hojii keettis akka itti jajjabaattee itti fuftu abdiin qaba. Mee daqiiqaa muraasa keessatti fudhadhuuti akkuma amma eegalte kana
waa'ee YouTube chaanaalii keessa xiqqoo tuqneerra waa'ee isaas waa'ee ergaa dhumaas yoo qabaatte asumaan si geggeessu baay'ee yeroo dheeraan si jalaa fudhadhe. Tole rakkoon qabu. Akkuma siin jedhe YouTube chaanalii kanneen bane YouTube chaanaliin koo Dhahaa Booranaa Tiyuub jedhama. Tokkoffaa kaayyoo ani baneef inni olaanaan akkuma siin jedhe waa'ee dhahaa amma hanga kana duraatti illee hin hojjenne gara fuulduraatti garuu nan hojjedhaa dhahaa Oromoo kana barsiisuudha. Hawaasa keenyaaf hubannoo kennu inni jalqaba. Inni lammaffaan immoo Feesbuukii koo irratti illee nan barreessa yeroo baay'ee barreessaan ture waa'ee astiroonoomii kanaa waa'ee urjiilee waa'ee biiftuu namoonni sana karaa keessaa gaaffii na gaafachaa turan interest ta'anii jechuudha waa'ee astiroonoomii kun namoota jaallataniif barsiisuun barbaade karaa yuutuubii kanaa jechuudha namoota fedhii qabaniif. Inni sadaffaan immoo beektee of ta'uu fi barachuun dirqamadha. Namni keenya yoo barate wallaalummaan boodatti yoo hafe beekumsi yoo dagaage of ta'uuf hin murteessita beekta. Barnoonni kun immoo kan biyya keenya qofti kan biyya keenya keessatti kennamu qofti gahaadha jedhee yaadu. Namni biyya alaa deeme iskoolaarshiippii argate aadaa namaa ilaaluu qabaa, aadaa biyya biraa ilaaluu qabaa, haala siistama barnootaa kan biyya biraallee ilaaluu qaba. Kanaaf jedheen linkii iskoolaarshiippii kaa'uufan namoota iskoolaarshiippii barbaadaniif. Linkii qofa immoo kaa'amiti. Gargaarsa tokko nan godha. Fakkeenyaaf akkamitti CV standardii kamiin qopheeffachuu akka qabdu, motivation letter, application letter akkamitti qopheeffachuu akka qabdu namoota fedhii qabaniif gargaarsa gochuu amma dandeettii koo gargaarsa gochuu nan barbaada. Afaan keenyaa uummata keenyaaf. Maaliif namni deemee barachuu qaba? Gaafa barattu immoo barnoota qofa miti aadaan barta. Siistema biyyatti jiru ni barta. Biyya keessaa baatee biyya alaa deemtee ni barta. Waan baay'ee barta. Kaka'umsa kana sadaniifan kanan YouTube chaanalii kana banee amma xiqqoo biiziin ta'e malee ittan fufaa jechuudha. Kanaafan dhumarratti akkuma jedhee dhaamsa ni qabu. Keessumaa namoonni aksesii adda addaa argannu TV haa ta'u, YouTube qabda taana YouTube keetiin haa ta'u, Facebook page keetiin haa ta'u, waa'ee dhahaa Oromoo kana beeksisuu qaba. Namni hin beeku bara. Hubannoo hin qabu bara namni. Namni waanuma amma kana jiru faana fiiga malee eessa oriijiniin keenya jedhee ilaalu bara. Kana beeksisuun dirqama keenya. Afaaniin illee hiriyaa keetti himuu qabda beekta yoo ta'e xiqqooma beekta yoo ta'e waa'ee dhahaa Oromoo beektaa jettee hiriyaa kee faana yoo haasoftee hanga ta'e hubannoo uumteetta jechuudha. Kan namatti tolu immoo waa'ee astiroonoomii kana barsiisuudhaaf ati opportunity guddaa qabda. Postii kennan arga namoonni baay'ee react godhu beektaa waan akkasii. Namatti tola beektaa waa'een hawaa kun jechuudha. Kanaaf rakkoo advocacy rakkoo information disseminate gochuutu jira waan ta'eef namoonni interest ta'anii waan si dubbisaa jiraniif wanta kana viidiyoodhaanis ta'u barreeffamaan kitaabaanis postii sooshaal miidiyaadha kan hunda fayyadamte advokeessa tokkoote odansii akka argattu nan beeka nan arga namoonni baay'ee interestedidha yeroo waa'ee hawaa kana irratti waa'ee aduun akkas taatee jedhamu hin jaallatu namoonni waan akkasii kana kanaafi dhaloota kana waa'ee dhahaa Oromoo dhahaa Booranaa kana barsiisuun salphaanatti fakkaata waan fudhatuuf ofitti itti cechanii guruppii uummatanii waliin ta'anii hojjechuun barbaachisaadhan jedha. Baay'ee galatoomii dhugaa hedduun si galatoofadha. Of course toppikii guddaa cover gochuu yaalle har'a garuu guyyaa kaanii yoo wal arginu toppikii ta'e fudhannee afgaafii jalqabaa waan ta'eef hunda waliin ga'uu yaale intarastii korraati. Toppikii fudhannee detail keessa gallee haasa'uu dandeenya. Baay'ee natti toleeraa galatoom. Galatoom Eliyaas adillee baay'ee si galateeffadha natti toleera waliin hojjedha. Thank you very much.